TikTokit. Hundinuu garee shaadaati. Islaamni islaama bakka bu'u hin jiru hundinuu islaama bar maal taateeti maraatti moo. No, garee shahaadaa jedhamee inni kophaatti jiru yaa jechuun amantaa islaamarraa Hundinuu musliimonni gareen jira garee shaadummaati bari shaadaa sana bar laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jennaan bari garee shaadaati bar. haa ta'u. Bakka ati kan keettoo fi ani asan deebi'a as ustaaza wayin beellamadhee qaba. Kanaaf wantan sitti geemii kan koo naa beeksisi ijoollee kee ofillee narraa lafini. Maali boo feesbuukiidhaan laayikii kuma mee argatee maal reefan beeksisaa laayikii kuma 300 qaba hidhayyuu yeroo laalu. Namni kumni 400 laaleera. Akkasi hojiin koo hin barakata waan itti amma sagaleen koo hin barakata namni inni na arrabsu sinne akkuma si caala warra keenya na arrabsu bar dhugaa wasitti mee si wallolaa wal arrabsaatee nyamiti wal jibba. Hin soban ennaati sibira atati deemdee si natta deebi'an kun dogoggora arrabsoo keessaa ba'a si caala jiran na miidhaa jira rabaan wallahi billahi si caala jira tarabaan na miidhaa joob yaadadha hanga nama naa wajjin nagaa ta'e barbaada malee si waliin arrafamaa jiraachuun barbaadu obboleessoo kanaaf hawwale waan arrabsinatti tole. Abshir itti fufi baqa nagaa naa ta'e. Keessattuu gaafa na bira dhufte dhugaa tokko sitti man qoya wal miidiyaa dhala wanta tokkittiin sitti madha. Abbaa fedhan qubarran kaadhu abbaa fedhe dhaggeeffadhu gaafa na bira dhufte wama narrabsin anis wallahi wabillahi wama tokkotti hin darbu kiristaanni akkasin jedhu musliimni akkasin jedhu wama narrabsin waan fedhe naan dubbadhu waan na fedhe na gaafadhu deem waan amantaa immoo oo bakka biraatti illee namaa wallolte waan amantaa dhufte na biratti illee narrabsin gaafan si bira dhufe illee kabaja walii godhanu narrabsin na biratti waan qophaa keetii immoo ani hin beeku. Anumaaf ati waa'eedhuma amantaa waliin naasofnu allaqe. Kun haasaa gabaabaadha. Walii galle kun. Haasaan muka lama bakka walii galleerra. Akkasi deemii bakka itti fufanii yaada koo itti fufaa deemii itti fufadha jechuu. Akkasi. Share copy link godha. Ani yeroo hunda wanti na dhibu. Ilaa obbolaa koo afuura. Ejjannoo mataa kootiin qaba. Adeemsa mataa kootiin deemas. Siifan jiraadhaa namaan hin jedhina siifan murteessa namaan hin jedhe bakka garee shaadaa dhiifaman gaafachuu barbaade yoo hin jedhe rakkoo maalii qaba ana jedhe of fakkaadheen jiraadha of ta'een jiraadha nan waleedha maali mee kiristaana ta'uu waa gaafadhe garee shaadaa yoon dhiifama gaafadhe kiristaanummaa keessaa na baasaa mee komantii naa barreessaa mee hawwi sirraan jammaraan garee shaadaatiin dhiifamaa yoon jedhe kiristaanummaan dhaba nama tokko dhiifama gaafachuun nama guddummaadha nama maallu galche dhiifama abboo deemi miutiin si godha namicho rakkina girrisaan qabu dhiifama nama gaafachuun nama guddummaa garee shahaadaa never jedhee funyaan qabata ta'u maal si godhan mee maal si akka dhuunfaatti maal si godhe garee shahaadaa namichi ni dhuufama hin gaafattu jedhu dhiifama nama gaafachuun guddummaa dhiifama nama gaafachuun beekumsa dhiifama nama gaafachuun wallaaluma miti qoy gareen shahaadaan dhiifama gaafadhaa jedheen gabba'e miti har'a yoon garee shahaadaa dhiifama gaafadhee ana waleen of bakka bu'ee waanuman kiristaana miidhu natti maame bakkuma kanatti kiristaanummaa kee miitaa yoo garee shahaadaa dhiifama gaafatte asitti nu quuqaa asitti na miidhanaan jedhame dhiifamatis hin dhibaa garee shahaadaa jajjabeessuun barbaadan jedhaa jedhama amma immoo maal taatu ana waleen garee shahaadaa jajjabeessuu barbaadaa jira bishaan dhugaanis bishaan dhugeera mee yoon garee shahaadaa dhiifama gaafadhe namni jibbitan lakkoofsa 2 barreessame yoon garee shahaadaa dhiifama gaafadhe namni jibbu lakkoofsa 2 barreessu
Okay, yoon garee shahaadaa dhiifama gaafadhe namni isinitti tolu immoo mee lakkoofsa sadii barreessaa. Lakkoofsa sadii barreessaa. Qoy maal balleessite awwala isa natu beeka. Waanan balleesse isintu beeka anatu beeka. Ustaz Awwal Qasimis, Abu Muaziz, Ustaz Ali, Ustaz Ahmad. Dhaggeeffadhaa callisaati. Hunda garee shahaadaa akka dhuunfaa kootiitti dhiifama gaafachuun barbaada. Maaliif? Dhiifamni nama guddummaadha jedhee waanan amanuuf. Dhiifamni hayyummaadha jedhee waanan amanuuf. Dhiifama nama gaafachuun innumti mataansaa beekumsa jedhee waanan amanuuf. Murteeffatee dhufe awwaleen. Inde an kanan eeggachuu barbaadu waan tokkoof waan tokko qofadha. Maali innis? Ela haalli jireenya kootii ulfina waaqayyoodhaan akka waliin faalleessine qofa kanan eeggadhu malee anamilee namaa eeguudhaan jiraadhu na amana. Namni awwaleen amilee koo eegaa na gammachiisaa na waliin jiraata jettu natti gadditu na amana. Maaliif ejjannoo tokko qofaan qaba waan ta'eef waa tokko murteeffadhee as baanaanani danda'ee namni nan jijjiirsisu. Ejjannoon koo tokko wal baraa deemuun gaariidha. Balleessuutti immoo nama amanuu miti. Bareechuutti, nageenyatti, jaalalatti, tokkummaatti nama amanu. Yoo namni tokko waan geemii qabattee fi jara islaamaa dhiifama gaafattaa jedha keessa isaatti nan beeka. Na amana yoon kudhan dhiifama gaafadhe giiftarri islaamaa nan taphachiisu na amani. Kunoo kee beekiin kiristaana miti waan isin dadarbattu laala. Okay. Me yeroo kudhan koppiliinki naa godhame jarrina deeggaraa jirtan.